وري وطني كبجن 2025 وري وطني كبجن إسلام تاتني وري وطني كبجن عمري لفا دنيا تنرى يجون وطني يجون كسي ناجايبه لغة بشوفي عيد ملي عيد عرفة عيد رمضان كبجم ملي عيد عرفة اللي أكلتين كبجم ملي ناجايبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما عركفوني جرجرتو فيا قبطو بقدراتني سنين جدا أردفتو تفكو بجمتو تغيي هذا لغة بجو واتو كيسا هي كان واتو لك كلفة يو كلفو كان يو كان بشرنا نسنة تفكاتي أني أمالك هي كيسا وني تكايونا تقاقهن وني سن متانا تنتهن كلفو ميكو ما نف كلفو إذا يوجد يعني وني سنين جنة فلمو بدي لكيسا فشلتي جو بدودا ولما قالت المهم ما تنكي نبوتو نسا أكجر منايا أكجرتي ما لي في يعني يوجدتني نقافة تنكا وطني كبجو في يعني وطني نكوني jechuun dhugaadha biyyi takka umurii dheerachuun sirra kabajuun ni jira akkaataa qaba garuu haa ta'u ani kanaa miti kanaa ajaa'ibe maali jedhan alhub maali wanni jaarsaaf jaartii ka jedhamu tokko jira kan uummanni kuffaara kabajuun beekamu yeroo yerootti waan san irraa dubbachuuf dhufiyanadha. Rakkoon qabu lafti takka akka lafa tana irratti biyyi takka haga of dandeetti umriin isaa haganaa jedhanii kabaju san dhiisa jechuun nama biyya keenya keessatti dhugaadhaan maskaramii waliigalatti haalli maskaramii sirriitti jabeeffama biyya keenyatti sirriitti maaliif yeroo san madrasaa banamti yeroo san manni barumsaa banama yeroo san maadrii akkaan jechuudha walumaa galatti ummata islaama biratti osoo hin taane amantii kaafiraa keessatti ni kabajama akka ayyaanaatti ilaalan jirrillee jechuudha. Amma uummanni arabaa kunillee uummanni maalummaa diin waa hunda beeku waan kana sirriitti ol fuudhee ilaalaa jechuudha abbaadeeti. Rabbi isaaniif haa laaffisu haa ta'u ammoo osoo iida ramadaana sirriitti kabajan garuu iida aadaa akkasii miti. Akkasii jechuudha akkasitti manatti waan hafne isiniin jedha ka manatti waan hafne akka iid milaadii jedhan iid milaadii jechuun umurii ijoollee kana iid milaadii godhanii akkasitti yeroo ka kabajan kun haraama guddaadha. Wallaahi rabbi walumaa galatti rabbi isaaniif haa laaffisu rabbi isaan haa qajeelchu qajeelamni qarahmaanii waan jennuun hin qabnu jechuudha. Almuhim qaleessa bulettiin qallitti إذا الحب كجيران كنا وإني حبي كنا جارسaf jaartii ka kabajan kana isa kana de biyya biraa saafarte waggaa kanallee moo gizee tokkollee annummaan osoo mana kana jiru saafartee deebite isa san kabajattee jechuudha. Wallaahi dhugaa dubbachuufi kana amannaa waan kufrii jala deemu kana manna duniyaa asii achiin waan hin taane kabajatan kana rabbiin nama dhoorgachuu miti. Wallaahi kana manna duniyaa akkanatti waan hin taane kabaju waan sila amantiin kiyya hin eeyyamne kabaju kana manna wallaahi duniyaa sana dhoorgachuu nama miti. Ana akka kootitti akka mufaarisitti jechuudha. Namni kun osoo ammana kana jiru lammaffaa deebi'u jechuun hadda duniyaan tun meeqaan akka saafaru majjaana miti. Xiyyaaraan saafaran xiyyaaraan gaafa biyya biraati imalte baasii baafta gaafa achi deebitu baasii baafta biyya san keessa funduuqa qabatta hoteela qabatta hoteelli kun baasiidha. Biyya abbaa keetiin dhayne mana abbaa faadha keetiin dhayne birriidha waan ta'eef
wallaahi billaahi dhugaa rabbii osoo duniyaan itti kennee jechuudha. Akka jirri waan hin taane kan irra baaftu wayyuufuu beekee nu dorgateemi osoo natti kennee ummata Suuriyaa kan miidhamu daangatti kenna keessallee miidhamaan akkuma jirutti keessattuu waa'ee amantii irra miidhamaan ta'e Suuriyaan jechuudha. Ummanni kun osoo kana beeku jara sammataa ol qabuuf silaa osoo tolte jara sammu birri shilingii ol qabuuf yaada malee waan akkana kabajachuuf yaada akka musliimaatitti akka amantiitti jechuudha. Akka amantiitti yoo ta'e wallaahi al-aziim ani jechuudha akka mataa kootiitti rabbiin ammallee inshaallah duniyaa miskiinaan hin gargaare duniyaa firoottan kiyyaan hin gargaarre akka malee natti hin kenni naa kennellee keessan nan baxaraanessi kanuma wanni ani dubbadhu jechuudha. Yoo naa kennite garuu duniyaa ilma namaatiin mataa ol qabu yaa rabbi naa kenni. Wallaahi viidiyoo duratti illee osoo hin taane duuba kiyyatti illee ni kadhadha. Viidiyoo keessa dhufeef jedhaan jira yeroo kamiyyuu ni kadhadhaa jechuudha. Garuu anammoo wallaahi dhugaa dubbachuu wanni keessattuu na dhagahame kaleessa wajjin haasofnee namitti yaaduma oduu haasofnu akka isa san kabajattee dhufte naaf himte wallaahi natti dhagahame rabbii natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi maali ummanni maal akkanaa dubbultee yoo isiin yaa deemte kaleessa yaaduma mana keenya dhuftee jennaani malee waan kaleessa deemte kaleessa dhuftee miti wanni isinii galuu qabu. Duniyaa gara malee baasan fakkeenyaaf Suudiin hundi tujjaaraa miti. Suudii keessa illee miskiinni ni jira. Akkuma tujjaarri jiru miskiinni illee ni jira. Dhibamaa illee ni jira. Walumaa galatti kana of jala laalu biyyoonni biraa maal ta'aa jirti of jala laalu biyyi keenya iyyuu booda rabbiitu isii akkana godhe malee maal taati bar safuu irraa jechuudha. Ummata yaani tiriin akka nyaata kaasee qoshaashaa keessa gatu garuu rabbiin gaaf tokko immoo cubbisu malee nafuu jechuudha. Maaliif gaafa luqmaa jechuun fuudha takkitti gurshaa takkitti gaafa soqottu dhufu. Gaafni gurshaa san soqan ammoo dabana duraanii uummanni kun Itoophiyaa irraa jiraataanii ture hin qaban ture duraanii uummata beelaan ture duraanii bachoo fi bachoo kana fa'a hin dubbatan isaan seenaa kennan dubbatan. Maal Najaashiin akka yeroo san keessatti akka nama gaarii ture. Yeroo san keessatti nama akkamii akka ta'e sahaabota gargaaraa ture jarruu mataan jiraatu hin dubbatan seenaa san jechuudha. Osoo kana beekanii nuti kalee akkam ture seenaan keenya akkam ture biyya kam jalaa gurshaa nyaata suqaa turre osoo jedhanii beekanii baay'ee iktiraama waan jedhamu adamni fi kabaja guddaan nuuf kennamu ture jechuudha. Biyyi takkittiin biyyi biraa jara maddiin dhaabanne yeroo sanitti jechuudha. Itoophiyaatu bachoo achi ergaa fi ture. Uummata akkas keessa ture jechuudha. Adda ammoo yoo almuhim waan gaafuu rabbiin isaan illee haa qajeelchuu rabbiin ofillee haa beeksisuu waa hunda kabajachuun kun ammootu waa kanatu natti dhagahame malee wanta biraatii miti. Akkasi kabajachuu jiranii akkaan hadha addunyaan akkana gaggalabbatamaa jirtu ol deemtee gaddeebi'aa jirti jechuudha. Rabbiin hin galabbatanii akka jarri godhatanii rabbiin inshaallah kee nu laalanii wallahi akka biraatti isiniin jedha kaakaan asiin akkana achi deebisanii akka hadurree kana bulee magariisa adii maalii godhanii babarreeffatanii laala akkasii yaa'an isiniin jedha ka hijaaballee ka hijaabni adda fuudhama jechuudha. Walumaa galatti akkasitti tottolfatanii wanti hunduun hin fuudhama jechuudha. Suudii jechuun ta duraaniiti. Ta duraan hin jira namni gaarii fi namni inni illee wal keessuma jira ammallee akkasii isin jira. Jajjabaadhaa horaa bulaa deebanaa. Assalaamu alaikum.